Amma kanatti viidiyoo kana ispoortii godha. Barumsa waliin waliin barannaa waaqayyoon ni gargaara. Akkuma akkasuma hojjetu. Hallelujah. Harka koo galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Galgala sa'aatii kana waaqayyo wal wajjin waaqeffannaa. Waaqayyo sanu gargaariif galanni guddaan haa ta'u. Mee wal wajjin kadhanne sagantaa keenya ni eegalla. Lafa jirrutti hundi keenya isa jireenya nuuf kenne kana galateeffata. Isa haala hundumaa keessatti nu wajjin ta'e kana galateeffata. Galatoomuu waaqayyoon siin jiraadheera. Waan nuuf godhe duwwaaf miti, waan nuuf hin gooneef iyyuu nama ta'uu keenya duwwaadhaaf isa nu gargaareef waaqayyoon sa'aatii kanan galateeffanna. Haaleluyyaa. Waaqayyo galanni guddaan siif haa ta'u. Maqaan kee eebbifamu. Sa'aatii kana yaa waaqayyo gooftaa dhaloota kanatti waan dubbachuu barbaadde qabda. Natti waan dubbachuu barbaadde qabda. Dhaloota fayyisuu barbaadde qabda. Dhaloota jiraachisuu barbaadde qabda. Anatu siif ta'a. Lammiin kee siif hin ta'u. Firri kee siif hin ta'u. Anatu gaadha siif. Anatu siif gargaaraadha. Natti yoo amante, ana wajjin yoo taate, ana wajjin yoo walii galte jireenya na bira jira kan jedhe dubbii keedha yaa waaqayyo gooftaa. Ana karaa, ana jireenya kan jedhe sidha yaa waaqayyo gooftaa. Sa'aatii kana dubbii kee nutti dubbadhu. Dhaloota dubbii kana dhaga'a maqaa Yesuusiin eebbi guddaan isaan haa argatu. Maqaa Yesuus warri hiikamuu malan haa hiikaman. Warri fayyuu malan haa fayyan. Warri gargaaramuu malan haa gargaaraman. Lafa dadhabanitti haa ka'an. Lafa abdii kutanii haa ka'an. Isa waan hundumaa isaan gargaartuuf maqaan kee ulfaatu. Yeroo kana nuuf eebbisi. Sagantaa kana mormuuf kan bahe haa rukkutamu. Bani dubbii kee nutti dubbadhu. Maqaa Yesuusidhaan. Ameen. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sa'aatii kana waaqayyo wal wajjin waaqeffannaa. Barumsa gabaabaa mata dureen isaanii jiraata kan jedhu irratti sagalee waaqayyoo qabattee isinitti dhiyaate. Barumsa gabaabduudha. Ni jiraatta. Ni jiraatta. Mata duree kanatti yaadnu. Ni jiraatta jechuun maal jechuudha? Eenyutu jiraata? Jireenya jechuun maal jechuudha? Kan jedhu kana mee keessa gallee of haa ilaallu. Sanaan dura mee tokkoffaa moototaa boqonnaa 17 lakkoofsa 10 hanga 16tti kan jiru kutaalee jiran wal wajjin dubbifanna. Akkas jedha maqaa waaqayyootiin nan dubbisa. Tokkoffaa moototaa yookaan mootota tokkoffaa boqonnaa 17 lakkoofsa 10 hanga 16tti kan jiru akkas jedha. Kana irratti Eeliyaas ka'ee gara mandara Saraaptaa dhaqee balbala kellaa mandarattii bira yommuu ga'e dubartiin qoraan funaannatu tokko in arge. Inni ishee waamee hadaraa bishaan dhugaatii willeetii anaaf fidi jedhee isheen bishaan isaaf fiduuf dhaqaa utuu jirtu ishee waamee hadaraa buddeena cabduu tokkos immoo harka keetti qabadhu kottu jedheen. Isheen immoo deebiftee dhugaa waaqayyo gooftaa kee isa jiraataati. Ani daakuu konyee tokkitti horoo keessa jirtuu fi dhadhaa ejersaa muraasaa cuggee keessa jirtu malee buddeena tokko illee hin qabu. Kunoo ani gara manaatti galee ishee qodaa keessa jirtu kana tolchee anii fi mucaan koo akka nyaannuuf qoraan bo'achaan jira. Isa booddee garuu du'uma duwwaatu nu eeggata jetteen. Eeliyaas isheedhaan
sodaatiin dhaqiitii akkuma jette godhi. Garuu waanta qabdu irraa dura bixxillee xinnoo ishee tolchi anaaf fidi. Kana booddees ofii keetiif ilma keetiif immoo waa tolchi. Waaqayyo gooftichi Israa'el hamma guyyaa ani Waaqayyo lafa kanarratti bokkaa roobsutti daakicha hooroo keessaa hin dhumu, dhadhaan ejersaas cuggee keessaa hin dhabamu jedhe. Haaleluyyaa. Isheen dhaqxee akkuma Eliyaas jedhe hin goote. Akkasitti Eliyaas isheen warri mana ishee keessaas nyaata guyyaa baay'eedhaaf isaan ga'u hin argatan. Waaqayyo karaa Eliyaas raajichaa akkuma dubbate daakichi hooroo keessaa hin dhumne, dhadhaan ejersaas cuggee keessaa hin dhabamne. Haaleluyyaa. Ni jiraatta. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaa kanarratti Waaqayyo haala hin jirre keessatti, haala hin danda'amne keessatti, waan hin darbamne keessatti akka nama gargaaru kutaa kanarratti hubanna. Kanaaf Waaqayyo lafa dhaloota baay'eedhaaf hin jirretti akka nama jiraachisuu danda'u. Daandii dhaloota baay'eedhaaf cufaa ta'e keessatti Waaqayyo akka nama jiraachisuu danda'u. Bara dhaloota baay'eedhaaf rakkisaa ta'e keessatti Waaqayyo akka nama jiraachisuu danda'u kutaa kanarraa nutti dubbata. Kanaaf jireenya jechuun nyaachuu dhuguu qofaan utuu hin ta'in lafa kanarra kan deddeebi'u. Nyaachuuf dhuguu qofaan kan deddeebi'u utuu hin ta'in lafa kanarratti namni nyaata hin dhugaa kun jireenya jedhama. Garuu akka sagalee Waaqayyootti jireenya jechuun nyaachuu dhuguu kana qofaa utuu hin ta'in Waaqayyo wanta nama uumeef keessatti argamu jechuudha. Yookaan kaayyoo Waaqayyo ittiin nama uumeef keessatti argamu jechuudha. Kanaaf nama hundumaaf Waaqayyo karoora mataasaa qaba. Namni hundumtu immoo karoora Waaqayyootiin uumame malee namni karoora malee uumame hin jiru. Obboleessaa na dhageessaa? Ati karooraan uumamte. Obboleettii ati karooraan uumamte. Waaqayyo akkasitti na uume. Callisee na uume hin jedhin. Waaqayyo siif karoora qaba. Waaqayyo siif yaada addaa qaba. Kana jechuun fakkeenyaaf inni tokko daldalaan akka jiraatu, kaan baratee hojii mootummaa, kaan immoo baratee hojii tokko hojii dhuunfaa hojjetee, inni kaan immoo tajaajilee akka jiraatu, inni kaan hojiiwwan garaagaraa akka hojjetu Waaqayyo dursuma karoorsee uume. Namni kan inni rakkatu amma karoora Waaqayyo uumeef sana bira gahuuttidha. Inni tokko hin baratta jennaan daldalatti ija kennaa. Inni tokko immoo daldalaan sun sooromta Waaqayyo ittiin jedhu kan daldalaan jiraatu Waaqayyo ittiin jedheennaani daldalli ishee akka abaluun nan baradheen akkas gahaa jedheetu waan biraa keessa yeroo gahutu jira. Kana jechuun jireenya jechuun karooratti Waaqayyo nama uumeef haala itti Waaqayyo nama uumeef keessatti ta'anii argamu mul'ata ofii wajjin walii galanii jiraachuu jechuudha. Egaa namni karoora uumameef bira gahuutti ni rakkata yookaan immoo chaalenjii baay'ee arguu danda'a. Garuu gaafa karoora Waaqayyootti nama uumeef bira ga'an haalli hundumtuu namaaf tola. Gaafan akkas jedhu biyyi lafaa kuni baay'ee namatti tola miti. Hubadhaa asirratti biyyi lafaa yaaddoo qaba. Biyyi lafaa chaalenjii qaba. Haala ati keessa jirtu chaalenjii qabaachuu danda'a. Haala ati keessa jirtu yaaddoo qabaachuu danda'a. Garuu Waaqayyo yaaddoo sana gararraa jira. Waaqayyo amma namni danda'utti nama qora. Amma namni danda'utti. Kana jechuun ammatti dandeessu ol qoru Waaqayyo. Ammatti dandeessu qora Waaqayyo. Galanni isaaf haa ta'u. Kana hunda waa'ee maalummaa jireenyaa kaasuufan akkas jedhee egaa akka dubbii sagalee Waaqayyootti namni yoo maal godhe jiraata? Namni yoo maal godhe jiraata? Tokkoffaan yoo abboomame namni ni jiraata. Kutaa kanarratti tokkoffaa mootota boqonnaa 17 lakkoofsa 10-16 kan jiru kanarratti dubartiin kun Eliyaas gaafa mana ishee deeme homaa tokkoyyuu hin qabdu. Wanti isheen ittiin jiraattu wanta temporarii yookaan wanta yeroo ture. Akka yaada isheetti waan isheen qabdu waan isheef guyyaa tokko kan guyyaa lama mucaa ishee jiraachisuu danda'udha. Kana jechuun kan isheen gattu sanaa booda maal jireenya tuun ta'in du'a ture. Garuu Waaqayyo lafa abdiin citetti lafa jireenya dhumetti mucaa koo naaf abboomame ni jiraattaa ittiin jedhe. Haaleluyyaa. Kana jechuun Eeliyaasin itti ergee karoora Eeliyaas iddoo biraa dhaquu hin danda'a ture. Garuu Waaqayyo nama kanarraati yookaan dubartii sanarraati karoora sababii qabuuf gara sanatti mandara saraabxaa sanatti isa erge.
gaafa inni isa ergu isheen achi haadhi hiyyeessaa kun noosaa birriidhaan ilaaliya. Haaleluyyaa. Haati hiyyeessaa kun waan tokko hin qabu du'a duwwaa eeggate. Sababiin isaa biyya sanatti wanti nyaatamu hin jiru, bokkaan hin jiru, bokkaan caameera. Dhaloonni jirra jedhaman baay'een isaa wanta temporarii wanta amma du'aa isaan geessutti jira qabu malee wanta ittiin darbanii jiraatan baay'ee abdiin qaban ture. Garuu dubartiin kun maayyuu har'a du'a duwwaa eeggadhe sanii booda du'aan eeggadhaaniif mucaan koo du'a eegganna har'a duwwaan ittiin jiraadha malee. Yeroo sanatti Waaqayyo Eeliyaasin itti erge. Achi booda Eeliyaas akkuma mana ishee dhaqeenii abboommi ishee abboome. Eeliyaas ofiisaa waan ittiin jiraatu hin qabu du'a eeggata laala. Innis waan ittiin jiraatu hin qabu. Garuu Waaqayyo ishee sin jiraachise, Eeliyaasin sin jiraachise, mucaa ishees du'a hambisee ni jiraachise. Har'a asii abboomami Waaqayyo si jiraachisa. Abboomami Waaqayyo si jiraachisa. Waaqayyoon dhagaye Waaqayyo si jiraachisa. Waaqayyoof of kenne Waaqayyo si jiraachisa. Haaleluyyaa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Sababii kanaatiif dhaloonni abboomaman gaafa kamillee hin jiraatu. Dhaloonni kam dhaloota qabeenya qaban hin jenne. Dhaloonni yeroof jiraachuu danda'u. Dhaloonni beekamtii qaban hin jenne. Dhaloonni beekamtii qabanis yeroof jiraachuu danda'u. Garuu dhaloonni Kiristoosiif abboomaman, dhaloonni dubbii sagalee Waaqayyoo dhaga'anii isaaf abboomaman gaafa kamillee ni jiraatu. Haaleluyyaa. Kanaaf akkas jedha Isaayyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 19 irratti akkas jedha. Tole jettanii yoo abboomamtan wanta gaarii lafichi baasu hin nyaattu. Yoo maal gootan tole jettanii yoo abboomamtan wanta gaarii lafichi baasu hin nyaattu. Warra kamti nyaata? Warra tole jedhanii abboomaman. 20 irratti akkas jedhee gadi bu'ee Isaayyaas 1:20 irratti jira. Diddanii yoo anarratti kaatan garuu billaan isin nyaata jedhee ani Waaqayyo dubbadheera jedha. Waaqayyo nu gargaaru. Tole jettanii yoo abboomaman eebba lafichi kee baasu hin nyaattu. Wanta lafichi baasu hin nyaattu. Yoo garuu billaatu isin nyaata. Kanaaf jiraachuudhaaf maal gochuu qabna jalqabaa? Abboomamuu. Haaleluyyaa. Inni lammeeffaan jiraachuudhaaf Waaqayyo amanannaa isaa amanannaa ofii godhachuu. Waaqayyoon amanannaa ofii godhachuu. Kana irratti Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 16 yookaan walumaa galatti Daani'el keessa dhannee yoo dubbisne seenaa Daani'el baay'een keenya hin beekna. Daani'el gaafa boolli isaaf qophaa'e amanannaa qaba. Yoo amanannaan isaa Kiristoos gaafa abidda keessa bu'uudhaaf jedhee yookaan immoo gaafa mariin garaa irratti maratame eenyuun qaba amanannaan isaa? Kiristoosin qaba. Bishaat Madiraaq Abdinaagoon amanannaa isaanii hamma dhumaatti deeman. Amma abidda keessa buufamanitti. Haaleluyyaa. Sababiin isaa maal beeku? Kiristoos Waaqayyo akka isaan hin qaanessine beeku. Maal sababii godhaniif? Amanannaa isaanii dhibbaa dhibbatti. Amanannaa isaanii guutummaa guututti. Kiristoos irra waan godhataniif. Har'a sitti dubbadha. Yaa obboleettiin amanannaa kee Kiristoosiin godhadhu. Wanta heebba dhaloota baay'ee cimsituuf kan kee dhufa. Amanannaa kee Kiristoosiin godhadhu. Wanta dhaloota baay'eetti bitaacheetuuf siif midhaga. Amanannaa kee Kiristoosiin godhadhu. Wanta dhaloota jalaatiin miliqeetuuf siif mul'ata. Amanannaa kee Kiristoosiin godhadhu. Bara dhaloonni baay'een miidhamaaf du'a baay'ee arganitti ati mootii jiraatta. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Daani'el gaafa sana boolla leencaa keessa bu'ee akka yaada namaatti boolla leencaa keessatti maaltu jira? Haal jireenyi yaadamu. Maaltu jira? Du'a duwwaatu ture. Garuu Kiristoosin sababii amanateef Waaqayyo na oolche jedhee wanta irratti yaada isaa hoggateef jireenya eegale. Haaleluyyaa. Du'a jireenyatti jijjiireef Waaqayyo. Wanta dhumee Waaqayyo tokko jedhee jalqabeef. Sababiin isaa Waaqayyo sana duwwaayyuu miti irratti kabajamuu barbaade. Egaa kottaa Waaqa Daani'eliidhaaf kottaa hin saganna jedhee mooticha ajaja baase. Haaleluyyaa. Yaa Daani'el Waaqayyoon itti fuftee waaqeffattu si oolcheeraadha jedhe. Haaleluyyaa. Yaa mootii bara baraan jiraatu ooleera jedhe. Haaleluyyaa. Ati saayitii kana sitti dubbadha dhaggeeffadhu. Yaa obboleessa yaa obboleettii Waaqayyoon amanannaa kee godhadhu. Amanannaa kee manuu Waaqayyo irraa hin godhatu. Manuu Waaqayyo irraa hin qabaatu. Waaqayyo si jiraachisa. Waaqayyo lafa onaatti si jiraachisa. Lafa abdiin dhumetti si jiraachisa. Sababii kanaatiif saayitii kana Kiristoosiin amanannaa kee godhadhu immoo inni immoo lafa ati abdii kutetti lafa ati naaf dhumeera jettutti amanannaa siif hin ta'a. Boolla dhaloota baay'ee liqimsa keessatti si gargaara.
lafa abdiftetti gargaara. Haaleluyyaa. Waaqayyoon Alaazarin du'aa kaasee Daani'elin boolla leencaa keessaa baasee waan gurguddaa hojjetee harki isaa har'a sirratti hin gabaabbatu. Si gargaara Waaqayyo. Lafaa si kaasa Waaqayyo. Haaleluyyaa. Kanaaf maal gochuu qabda? Jiraachuudhaaf maal gochuu qabna? Tokkoffaa abbumamuu. Inni lammeeffaan Waaqayyoon amanamummaadhaan eeggachuu, amanachuu jechuudha. Inni sadeeffaan torbee dhufutti fufna yookaan guyyaa itti aanutti fufna. Qajeelummaa Waaqayyoo barbaaddachuudha. Jiraachuudhaaf inni sadeeffaan qajeelummaa Waaqayyoo barbaaddachuu. Itti fufna kutaa kana Waaqayyoon wal wajjin waaqeffannaa gooftaa isa nu gargaare kana maqaan isaa eebbifamu. Haaleluyyaa. Isinin jaalladha. Gooftaan guddaa isin haa eebbisu. Follow godhaa hordofaa barumsa garaagaraa wal wajjin guddanna. Gooftaan guddaa isin haa eebbisu. Haaleluyyaa. Gooftaa galanni guddaan isin haa eebbisu. Gargaarsi kee gooftaa. Hojii kee nutti dubbaattee. Isin gargaara. Natti wajjin dhaabbataa. Amanummaa keessan na godhaa. Naaf abboomama ni jiraattaa naaf abboomame. Ni jiraattaa naaf of kenne. Ni jiraattaa anarratti amanamummaa godhadhu. Sababii kanaaf yaa Waaqayyo gooftaa warra dubbii kee abboomamni jiraannu warra gootu dubbichaa taanee argamnu akka taanuuf dubbiin kee nu haa gargaaru. Ati humna guddaa nuuf baay'isi. Haalotaan nyaatamne wantoota garaagaraa qabamne dubbii kee irraa adda baanee kan arganne ati nu gargaari. Warra dhukkubsatan kana haa fayyani. Warri gargaaramu mala isaatii kana haa gargaaramanii. Maqaa Yesuusiidhaan dhimmi isaanii haa hojjetamu. Kana hunda waan gootuuf ulfaadhu ati nu wajjin ta'e maqaan kee eebbifamu. Maqaa Yesuusiidhaan ameen. Gooftaan koo guddaa isin haa eebbisu. Yeroo biraa hamma wal agarrutti nagaan naa tura. Shaalom.